gamtaan na ajjeesisuun isaa na waraansiisuun isaa ani yeroo hundumaa na mudata. Kanaaf hirkooftiyyaa wal fuudhuu danda'u qabu. Gamtaan maal godha gidduudha? Akkana qabeenya fudhatee yoo lixee mana suuraatti ol nagalchee wal hammannee inni asirra taa'ee anas taa'ee suuraa baay'ee kan ilaalee. Badhaasa naa kenname badhaasa inni jalqabaa poostaatti naa kenname. Maaloodha. Baneesii ani ilaalu maal ture? Poodkaastiin keenya torbee kana jalqabee jira. Istiidiyoo keenyatti keessummoota qaalii qabna. Keessummoonni keenya qaaliin jaallatamoon milkeessaa naguma Abdii Amsaaluu as na biratti argamu isaa waliin marii kan taasisnu maatiin kalaqan maatiin hirkoo baga nagaan dhuftan. Thank you. Baga nagaan dhufte. Thank you. Yaada tokko kaasnee naasofnaa hin mari'annaa hara poodkaastii keenya irratti ol jennee qilleensa irra turraa jechuudha. Poodkaastiiwwan keenya torbee darbee ilaalaa turtanii? Dubbattu ilaaleera. Ni ilaalle? Ilaaleeran jedha. Ilaaleeran jedha? So baga nagaan dhuftanii yaada tokko kan kaasnu egaa milkeessaa jedhee amma cima daawwataan milkeessaadhaan sin beeku baay'een isaa gamtaa akkam? Gamtaan jiraas? Utuu milkeessaadhaan na baranii. Gaazexeessa daate? Ma abdiidha. Ati abdiidha. Mikii gamtaa kaasnu laata? Gamtaan sun akkam? Akkamitti sii galamee gamtaan? Gamtaan nama rakkisaadha. Al tokko dhugaa masaa lafarra jiraa waan jedhu na shakkisiisadha. Karaktariin gamtaamu? Gamtaan baay'ee kan hin ulfaatu iyyuu maalodha seeti. Namicha gamtaa jedhamu sana hubachuu matu ulfaata. Anaaf amma hojjechuusaa episoodii sana keessatti wantoota dhufan hojjechuu caalaa gamtaan humti sun eenyudha jechuun jalqaba baay'ee chaalenjii na godhee ture. Baay'ee eenyudha nama akkamiiti. Booda suuta baraa gaafan dhufu wal baraa dhufe malee namicha hojii wal baruun iyyuu baay'ee ulfaata. Nama baay'ee. Maal si hojii waliif fakkaata? Eenyu wajjin? Garuu akkamiin namichichi akkamitti sii gale? Gamtaani kaaraakterii baay'een isaa kaaraakterii jijjiiramu baay'ee qaba. In ariifata baay'ee ariifatee dubbata. Nama baay'ee ofittoodha. Baay'ee advaanteejii isaatiif nama dursa kennu. Waan tokko isa fayyada taanaan immoo gochuudhaaf nama duubatti hin deebine. Karaa sanarra deemaa jira taanaan hin fayyada taanaan garuu nama ajjeesa taanaan duubatti hin deebine. Hamaadha wanti inni hojjetu dubbii kaasa yoo ta'e rakkina fida yoo ta'e dudduubatti hin deebi'u gochuudhaaf sobuutu irra jira yoo ta'e hin soba nama soba isaatiin namoonni miidhamu yoo ta'e dhimma isaa miti gaa'ela namaa diiguu yoo ta'e dhimma isaa miti amala jijjiiramu baay'ee qaba. Kanaaf baranii gamtaan akkas jedhanii bira ga'uun xinnoo yeroo fudhata. Nama addunyaa mataasaa keessa jiraatu dhimma hin qabne. Nama dinqiidha miti kaaraakterii dinqiidha. Maal si dhiba gamtaa keessaati? Karaakterichi erganni hirkootti dhufee wanti wayii jejjeeqame gaafa isin jiru wanti minyaa'u wayii tokko sammuu namaas immoo wanti saspensii godhu gamtaan maal godha wanti sammuu namaatti karaaktericha garuu baay'een jaalladhaan natti tola. Yoo inni jiraate chaalenjii wayii akka jiru wanti sammuu namaa hojjisiisu wayii akka dhufu numa beekta akkasumatti. Gatiin gamtaa guddaadha. Mitiree ulfaachuu hirkootii fi gaazexeessanoo. Poodkaastii irra jira. Gaazexeessaan kaaraakterii magaalaadha. Waan piroofeshinaal waan ta'eef of eeggachaa akka gamtaa akka barbaadde gochuu hin dandeessu. Sanas keessatti egaa nam gaazexeessaan ta'e gaafa si ilaalu akka nama ogummaa isaa tuffateetti yookaan akka nama ogummaa isaa bal'eessu wayii tokko ta'uu hin qabdu. Sanan eeggatta. Karaaktericha keessatti immoo gaafa taphattu amal gaazexeessichaa inni kan namatti gaazexeessaa normaal irraa adda godhu asitti gooyoomii waa ta'e hojjetee boris deebii dhaqee hojjeta. Gamtaan akka barbaade godha, hirkoon akka barbaade godha. Avileebiliidha mooti. Kan kanaalaa kaaraakterii magaariidha. Ogummaas sodaachaa safeeffachaas ogummaa saniif immoo gama qoosatti waan biraa dubbachuun gamtaan nama dhuunfaadha. Namni dhuunfaa immoo amala mataasaa qabaachuu danda'a, addunyaa mataasaa jiraachuu danda'a. Ogeessi garuu diraamarra gaafa ta'u akka bichaa fi eeggannaa goota. Eeggannaa goota. Garuu kana isin lamaanuu nan gaafadha. Kaaraaktericha waan addaa isin quunnaman jiru ispeeshaal waan ta'e kan karaa irratti.
Ani gamtaan na ajjeesisuun isaa na waraansisuun isaa oolu ani yeroo hundumaa na mudata. Sababii gamtaatiin jechuudha. Dhugumas immoo kaaraakterii nama baay'ee bukkeetti gaaffii uumuu danda'udha. Baay'ee nama aarsaa. Al tokko tokko immoo gaarii jedhee waan inni godhus gaarummaadhumaaf waan inni godhus rakkina biraa fidee dhufa waan ta'eef sammuu namaa keessatti namichi waan negatiivii wayii tokko uuma waan ta'eef egaa namooti gurguddaan beekta dhiyoodhuma kanayyuu jaarsi tokko teessisanii taa'e jedhanii akkamitti akka jaarsummaadha qabu natti himan. Maal gochuu akka qabu. Dhugaan siin jedha na gorsan nan dhaggeeffadhe gamtaa bakka bu'ee dhaggeeffadhe. Bakka eenyummaa baattee jirtu Maal godha namni isaan gamtaa piikcharii isaa kaawwatan. Namni si barreessu teekistiidha waan akkasii. Yeroo hundumaa lola qabaa, doorsisa qabaa, dheekkamsa qabaa. Maaliif immoo akkas taata? Nama gaarii ta'uutu dandeessu. Maaf hiriyaa kee miitaa? Garaama isaanii irraas immoo gaddanii na sirreessuuf gara nama gaariitti na deebisuuf namoonni gorsanis jiru. Anis utuun argee immoo akkasumaan godha gamtaa. Anis utuun gamtaa sana lafatti argee waan hin gorsus natti fakkaata garuu. Gamtaa hojjechuu keetti hin gammaddu? Iddoon itti gammadu qaba. Gaariidha. Iddoo itti nama hojjechiisu jira garuu iddoo itti na yaaddessu immoo qaba. Iddoo itti na yaaddessu qaba. Maaliif gara fuulduraatti kana caalaa waan hamaa wayii achirratti hojjetu qaba taanaan narratti tarkaanfii fudhachuu danda'a. Actually waa'een gamtaa na bira iyyuu dhufa. Piliis gamtaa keessaa baasi teekstiidhaan. Dhuguma soo hawaasni keenya baay'een isaa akka dhugaa jiruttidhaan fudhatu hirkoon dhugaa. Kanaaf hirkoof xiyyaa wal fuudhuu danda'u qabu. Gamtaan maal godha gidduudha. Kanaaf hirkoo amma gamtaan jirutti ati hin fuutu. Lammata bilbilli keenya jira. Bilbilli biiroo jira. Teekstiin hin hafuu, bilbilli hin hafuu. Kanaaf piliis gamtaa hirkoo wanta jedhamu waan baay'eetti dhufaa jechuudha. Kun immoo humna gamtaan hojja keessatti qabu waan guddaadha akka ta'e agarsiisa. Si bira maaltu dhufe waan addaan abdi? Ana bira addattillee wanti addaan jiru garuu paartiin gaazexeessan irratti hirmaatu darbee waan ta'eef garuu hamman hirmaadhuun olitti amma karaakterichi jiruun olitti uummati baay'ee jaallata gaazexeessicha. Si'a baay'ee nan arga bakkeetti. Anaan xurumbaanaan jedhu. Gaazexeessaa irrayyuu xurumbaadha maqaan koo keessumaa ijoollee shishifii faanii gaafa nu arganii tokko karaa irratti baandii muuziqaa dhaabnee irraa amma nama xurumbaa fuudhuu barbaada irraa. Xurumbaa dhuftee nama fuufta maqichi sana ta'eera xurumbaanaan jedhu malee kan kanaalaa gaariidhuma akkuma hunduma keessanii jechuudha. Xurumbaa yeroo ta'u maal jaalladha siita miiki? Actually hundi keessan hojii keessaniif waan dandeessaniin gootanii beekaa. Abdii maal akka godhe yaadatta gaafa waraabuu dhufnu. So iddoo biraatti waraabna xurumbaa piriintii godhee maxxansee maqaa moggaasee waan hundumaa nu hin beeknu. Achi maqaan miidiyaa kiyyaa xurumbaadha. Miidiyaa jedhee? Miidiyaa xurumbaa keessa. Karaarratti fa'aa wanti mudate hin jiru kan suura kaanaa. Numa jira karaa irratti namni ani wanti na mudate. Mana suuraatti ol galee wajjin suuraa ka'ee beeka. Irra deebi'ee. Manuma footootti noormaalii amma bilbilaan karaa irratti namni gaafa ergu dubbisee ka'u maal inni noormaaliidhaan jira miti. Garuu namni harka naqamee na fudhatee ol lixee mana suuraatti ol na galchee waan hammannee inni asirra taa'ee anas taa'ee suuraa baay'ee kan baanee Dhiira. Diduufis ni ulfaata. Bilbilas qaba abbaan isaa maal akka inni yaadee mana suuraatti nageessan beeku. Akka carraatee immoo manuma suuraatti dhiyoo jirra. Kottuma ol gallee suuraa kanaan jedhee. Suuraa kanaa sanarra iyyuu akkitti kaane gaafa amma yaadadhu suuricha nagarre beektaa deebi'ee laqeen gaafa dhamu mana suuricha. Asfaarra taa'anii anasin taa'aa seenaa ammoo. Karaarra deemtaa piliis mana suuraa deemte jabaadha. Miikinoo. Amma dhaabbataa matee ragaa namni suuraa ka'uun barbaada. Al tokko ilaal namoonni achirratti yeroo si ilaalanii lafarra jirtan se'an. Achi lafatti yeroo si arganii bitaa sitti galaa qabanii mafaa dhaabanii waan tokko sitti dubbatan callu gadanii dhaabanii si ilaalu akkam jirtu jettaa callume namni tokko immoo jira gaalaal si arguu isaatti namni yeroo baay'ee deddeebi'anii waan hordofanii fi waanuma mana tokko jiraan dhufaa si'u
Hiriyaa mafaasee akka isaan itti sittaasaan akkas gootee Hirkoon eessa jiru? hirkoo si gaafatu gammadanii mafaa immoo suuraa si wajjin ka'uu fi al tokko tokko jira miti. Suuraa kaanuu hin jedhan nama dudduubaan dhufee akkas as ilaala. Nama bukkeetti baay'ee fudhatama argateera. Uummata keessa baay'ee seeneera. Kuni milkaa'inuma guddaadha. Namni akkaataan itti riyaakti godhu tokko tokko yoo nama dhibate iyyuu garuu hammam akka nama bukkeetti fudhatama argisiisa. Gamtaas yeroo jibban sadarkaa sanitti baay'ee hamma laalanii hamma itti siqanii hamma hirkoo jaallatanii waaqofaa immoo yeroo dabarte haasofni irra maa waliif fuutan rakkisu gidduu dhaaba isin jedhumi yeroo baay'ee isin. Amma saayidii qabata namni yeroo akkasitti ilaalu waan deeggaru wayii tokko qaba sammuu isaa keessattuu isaa wal fuudhanii barbaada. Maaliif amala tiyyaa beektaa hirkoof immoo garaa laafu amalli isaa yeroo laaltu tiyyaa argachuunsaa hin gammadu namni. Kanaaf anaaf gamtaa fi saayidii sana gidduu akkamii dorgommii wayii ta'a wantichi. Saayidii sana godhanii namoota waan godhan wayii dhabu gaanaani. Waaqumtii naa gargaaru. Actually waa'een gamtaa waan baay'eedha. Episoodiin chaalenjii si godhe jira yookaan immoo gamtaa argachuu irratti wanti chaalenjii si godhe jira? Eeyyee. Ispeeshaalii gara jalqabaa. Suuta atum ilaaltetta yoo ta'e suuta fidaa dhufe. Malee gamtaan gara jalqabaa maaliif amaloota isaatu baay'ee dhala. Iddoo kanarratti kana godhattee gaafate hedduu kan biraa godha. Gamtaan akkasiin gooneetti yeroo yaaddummaa waanuma gaarii wayii tokko immoo godhee garuu gaarii sanatti rakkinoota baay'ee fidee dhufala. Kanaaf gamtaa taphachuun salphaa miti. Garuu suuta morgara fooyyaatti dhufe malee gara jalqabaa baay'ee chaalenjii na godhee ture. Kutaawwan amma hojjennee almost siizinii jalqabaa keessaa 52 ammoo gara kutaa 20 gara kutaa 70 hojjennee irraa ammaatti uummata bira kan ga'e jechuudha. Mi'achi keessaa jechuun episoodiin baay'ee jaallattan kutaan baay'ee jaallattan kam abdii. Ani waanuma ammaata hojjenne keessaati waanuma gara jalqabaa siizinii jalqabaa irratti dhimmi muka hirkoo hojii wal qabatu sammuu keessaa nan badhu. Baay'inaan sana irratti hirmaadheera waan ta'eef lammata immoo uummata keessas kan inni gale taayimii sana dhabaayise yeroo muki hirkoo suni akkasi baay'ee paabishii ta'ee miidiyaa irratti ba'ee maal jedhu baay'ee jaalalli uummataas yeroo sana kaasee waan dabaleef dhuguma isaa dubbachuuf annuma natti tola paartiin suni siiziin turraa immoo isaa yeroo darbee hospitaalatti hojjetame. Hospitaala. Hospitaala baay'ee natti tola. Yaa vaayiraalis ture. TikTok irraa gara miliyoon tokko tuqaa wayii wanta ilaalamedha. Siifoo vaayiraa kamina wantiin kee? An baay'een qaba. Dhugaa dubbachuuf baay'een qaba wantoota jaalladhee jechuudha. Siizinii isa duraa keessaa warra gara dhumaa jiran warra iddoo boo'ichaa fa'aa tokko iddootti kitaaba ibsa miidiyaaf laannu tokko kitaaba eebbisiisuuf Eebbifamee gaafa inni xumurame yaa. Ajaa'iba. Tokkos jira iddootti gamtaa hidhamu tokko beektaa? Hidhamee mana hidhaatti ture tokko. Ajaa'iba. Warra sana baay'ee ajaa'iba. Warra ammaa keessaa immoo inni jaarsummaa sun. Jaarsummaan tokkoffaadha. Jaarsummaa lama actually. Jaarsummaa isa duraa isatti yaa araarsuu deemta wayii. Siizii waan irratti innis baay'ee baay'ee ture. Amazingii ture. Inni jaarsummaan dhiyaanaa moo? Iyyuu na dhiba baay'ee manni. Inni hangii gooteeho? Innis dinqiidha. Egaa waa'een hirkoo waan baay'ee kaasuu hin dandeenya. Inni dhumuus waa'een episoodotaa garuu mee tiimicha wajjin hojjechuu keessan baay'ee jaallattu. Actually hin jaalannu jettan beeka. Hin jaalannu jettan. Mitiire? Garuu immoo al tokko tiimii kana bagan jooyinii godhe bagan hiriyaas taate wajjin hojjettu yeroo hundumaa carraa wajjin hojjechuus hin qabaattu. Fiilli keera jirta yookaan waa walitti siqtuuf waan gaarii tokko hojjettas jechuu miti. Yookaan waan walitti dhiyoo jirtuu fi waan milkaa hojjettas jechuu miti. Miti garuu tiim ispiriitii keenya akkamitti ilaaltu wajjin hojjechuu keenya akkamitti ilaaltu piroodakshinii irra gaafa jiru bihaandi zasiinii keenya akkamitti ilaaltu akkamitti yaabdi. Tiimii kana wajjiniin almost waggaa 5 hin taa'amti erga walitti dhufnee sosochii kana jalqabne. Dhugaama isaa dubbachuu fi gara teellaa irratti illee yoo gaafiin wayii yoo ka'e naasaa alaa ture waan yaadaa ture amma haasoo kooti. Tiimii kana jalqaba Miikii Waaqoo fi Amanuu yeroo isaan turan beekamtiire. See wajjin immoo yeroo timoo hojjettu wal beenna. An dinqisiifattoota isaaniin ture. Keessumaa yeroo isaanii yeroo egeree irratti hojjetan sana koronaa keessa ture inni yeroo koronaa sana gallee mana jirraa eebbifamne turre eebbachiisa kennaan gibbiidha. Yeroo si torbeedhaan taa'ee akkan itti eegee ilaalu jara amma teessee akkasii walii wajjin haasa'uu hin taane carraa argannee walii wajjin hojjechuu hin taane
Isa booddee immoo erga isaanii wal barree immoo jooyinii goonee walii wajjin hojjechuutti kan immoo ispiriitiin jirus baay'ee namatti tola. Ani iskiriinii dudduuba yeroo hin jiru baay'ee man gammadee hojjedha yeroo dudduubaayyuu jechuudha. Yeroo tokko fa'aa keessumaati yeroo sirna kun hojjetamu diraamaa kan biraallee yeroo akkasii ta'e ture tokko diraamaa OBN irra deemu kiyyoo dhaqee dorgomee akkasii ta'e karaakterii naa kennamee jalqabeen ture. Yeroo sana nummaa siiti sirna koo hojjennaa yaadattu yoo ta'e. Achiiti iskiriinii irra tuun waraabamaa jiru jaalalli nasii waan natti dhaga'amuuf hojii nasii hojii gaarii akka ta'u fuuldurri isaas waan natti mul'atuu fi homaa natti fakkaatu ture beektaa waraabamee dhumarratti keessaan ari'ame iyyuuti. Waraabbii kontiiniitii qabu tokko jira ture mana keessatti waraabameen gadi ba'ee immoo guyyaa biraa waraabama galinaan jedhanii guyyaa biraan dhaqa. Yeroos mataan koo kun akka kanan turre dhedheeraa ture. Har'a waraabamee torbee tokko booddee daayirikteerrii iskeejulii koo natti ergee gaafa dhaqu mataa muradheera. Gadi ba'ee immoo waraabama wanticha. Isa booddee isaanis na geggeessanii ani wanta tokko natti fakkaanne sirna koon dhufe achi yeroos immoo piroodakshin manaajarii fa'aan ture himtiire. Kanaaf jaalalli inni as jiru ispiriitiin inni as jiru dhuguma dubbachuuf hin argattu iddoo biraatti baay'ee namatti tola. Kanaafuu amma immoo injiruu dheeresii kootutti asii immoo ari'amta. Maallaqa isaa fidaa. Miikii akkamitti ilaaltaati? Nuti iddoo kanatti turreerra walii wajjin hojjechuun keenya yeroo dheeraa walii wajjin turuun keenya isa dura iddoo kun waan jiru namoonni parsantii muraasa qofa kan isaan argan ba'ee kan argamu. Waan ajaa'ibaati addana yeroo waraabbii beektu wanti jiru hammam akka nama kolfisiisu wanta jiru hammam akka nama gammachiisu wanti hundumtu isa keessaa muraasa qofa uummata bira kan ga'u. Uummanni isheen kun isinitti irratteetti tokko garuu an xinnoo immoo namoota carraa qabanis immoo godheen of yaada laal walii keenya walii wajjin yeroo dheeraa hojjettu baay'ee wal bartaa. Amma morsii salphataa amma fakkeenyaaf al tokko iskiriiptiin akkasuma iskiriiptii diteeliin illee gaafa hin jiraanne yookaan waaqa wajjin yookaan amaanuelii wajjin gaafa walii wajjin hojjechuun carraa wayii jiraatu baay'ee manaa salphata baay'ee masalphaa. Maal itti fufee maal akka inni jechuuf deemullee tilmaamuun naa salphata. Waan ta'e jechuu akkan waa jechuu qabu yoo barbaade innis maal akka jedhu beeka. Walii wajjin hojjechuun inni kun iddoo biraatti gaa carraan argachuusaa muraasaa muuxannoos gaarii nuu ta'eera. Kanaaf namuma carra qabeessa godhee manuuf yaada iddoo kanatti. Kutaawwan hafan immoo milkii gaariidhaan nu haa xumursiisu. Miikii dhiyoo kana fiilmii hojjetee turte mi'a piroodiisara taate koodee. Waaqoon daayiriktii godhee ati immoo piroodiisaras taatos taatanii kan hojjettan tureera. Maalirraa baratte bee? Maalan hin baranne. Nan sassatala fiilmii sana dhugaa dubbachuuf gatii guddaa kaffallee fiilmii gaariidha immoo fiilmiin jaalladhudha. Fiilmii immoo dhimma hiriyyummaa wayii irratti immoo xiyyeeffatudha. Utuu baay'ee ilaalamee fagoo deemee nan jaalladhan ture. Ani ammayyuu waa'ee fiilmichaa yeroo yaadu dhuguma nan sassatala fiilmiin baay'ee jaalladhudha. Gatii guddaas immoo kan itti kaffallee waan baay'ees immoo kan itti barannedha. Waan ta'eef iddoo guddaa hojii na biratti qabudha. Iddoo guddaa jechuudha. Actually yuutuubii keenya irra jira yuutuubii kalaqa irra jira 350,000 ji'a lama immoo ji'a sadii I don't know garuu kana gidduutti akkas ilaalameera almost baay'ee fiigichaan ilaalamaatu jira fiilmi baay'ee bareedu koomedii ture baay'ee chaalenjii siin godhees ture miti Yes. yaadannoo baay'ee qaba. Baay'ee chaalenjii nu godheera. Baay'ee waan itti immoo milkoofneera dhee piraawudii godhisu immoo baay'een qaba. Atleast walii wajjin hojii akkasii milkeessuun keenya immoo baay'een na boonsa. Akkasumas immoo chaalenjiin isaa salphaa ture. Baay'ee chaalenjii guddaa. Stoorii dhamti jechuun seenaa kaa'amu wayii dhamni yeroo wajjin hojjettu. Inni darbaa waggaa 5 waggaa 10 booda erga irra deemnee ilaalla. Waggaa 15 booda 20 booda teekinooloojiin jijjiiramee waan baay'een miti. Isa booda teenyee gaarisoo ta'e gaarisoo taane irra deemnee ilaalla jechuudha. Kanaaf amma nuuni wal bira waan jirruufitu amma walii wajjin teenyee hojjennaa yaadii jira waan ittiin hojjennu nu argannaa maal ammas yaa baay'inaan haasaa kana. Istuudiyoo keessatti yeroo eebbaan jirus ergasiis immoo tiimii kanaanis waanuma callisnee hojjennu waan carraama waaqayyo nuu kennee hojjetaa jirra miti amma nuti garuu bor gaafa teessee yaaddu seenaa hojjetaa jirra miti seenaadha waan irra callistee ittiin taatu miti amma peeniin yeroo waan rakkinni yeroo sana ture rakkina hin qabu numa darba hojicha immoo milkeessiteetta yeroo fiilmichaa hin jiru. Abdii waan ta'e gaafadhu miiki na hayyam waan ta'e gaafadha.
dhiyeenya kana viidiyoo isaa argitee isa sooshaal miidiyaa. Sooshaal miidiyaa. Keelii amma jemoo lafa deemaan ture ammas deemaan jira. Ayino waa fide yeroo daasoo yaadadhee dara. Kuttanii Maaliif gadhiistanii. yaadadhee beeki daas waayee nuyi dookumantii taa'u kan waan ta'e yeroo ta'e ba'an jiru. Aktuwaalee citee ba'ee garuu fiigicha gaafa argee baay'ee kolfe. So namni niitii godhe immoo maal godhee maappii bakka inni sana jamoo deemtu. Maal waan sun poodkaastii kana irratti haasa'an yeroo waan jaallattuu fi gatii kaffaluu waan jedhu irratti haasa'aa ture waan akkas akkasii nutti fakkaata yaada isaa gaafsan. Achumaan inni gaafa carraan dubbachuu dhaga'u yeroo sana dhuguma jamoon jiraadha mana isuma kooti gidduutti jechuudha. Ijoolleen amma wajjiniin baranne dhuguma baay'een isaanii akkuma baranne warra hojii argatan jiru. Yeroo nuti digirii wajjin baranne jechuudha. Isa duras immoo warri haayiskuuliitti wajjin barannee barnoota dhiisanii warri kaanii daldalatti godhanii waan tokko tokko hojjetanii jiru. Yoo jiran konkolaataa kan qabanii jireenya gaarii kan jiraatan jiru. Ani erguma gibbii eebbifamee ba'eeyyuu san kallattiidhaan naqee ani akkaawuntingii baradhee baankii galuu danda'a qabxiin koos gaariidha. Waan biraas waan bizineesii hojii wal qabatu jechuun waan san baradhee hojii wal qabatu hojjechuu nan danda'a. Sana dhiisee garuu waan keessa koo jiru durii kaasee waan beekuu fi callisee mangatii kaffalasii galee guyyaa tokko naa kaffaladhee waan hin yaaduuf jechuudha. So gaafa sana fakkeenyaa gaafa dubbadhu aniyyuu hiriyooti koo akkas turan akkas ta'aniiru amma konkolaataalee kan qaban jiru kan ani immoo jamoodhaa fi makaniisaa gidduu qarshiin ittiin taaksiitiin deemullee dhabee lafan deema. Har'as immoo deemaa man jira. Deemee ma dhufeeni asii waan hojjennu hojjedhaadha. Yeroo amma miti. Amma maali akka dhuftu beekna. Amma seenaa. Amma maali akka dhuftu beekna garuu saamaanii isiti so aanoo ko waggaa tokko duras akka ture lammata laafii mataa keetii qabda. Isa iyyuu maal jettee ati yeroo so hojiin turre miti poodkaasticha waanan jaalladhu tokkoof waanan jaalladhu tokko hojjechuudhaaf akkasiin gochaati jira. Garuu hiriyoonni koo of course isaaniif sirrii ture jooyinii godhaniiru. Ani garuu waanan jaalladhu tokkoon bakka hin gahuutu ture jedhe kaasee ani garuu viidicha gaafa arge baay'een kolfe. Anu baay'een kolfe. Nama biraan natti fakkaate bar jalqaba gaafa arge fuulli koo kunis yeroo si Amma naa galee erga tibsitee malee akkas ture. Dhugaa. Kaasee bichittee agarte kaati kanaaf. Namoonni tokko tokko immoo jiru si duuba deemanii waan ta'e kutanii maappii irra si godhanii. Kana keessaas akkutanii malee. Kana keessaas amma akka miilaan deemaa hin jirre gamanumaa ergaa dabarsitaa. Akkan taaksiidhaan deemuu jalqabe. So interesting yaada baay'ee gaadha Miki gara fiilmii hojjennee irraa amma koomediis siitkoomii hojjechaatu jirra. Actually namoonni tokko tokko koomedii duubaan siitkoomidha miti maqaan profeshinii isaa situational koomedii hojjennaa. Garuu gama artichaatti deemneeti mee overview keenya walii gala isaa laannu jechuun maalidha amma waa'ee arti keenya jechuun gahoomnee miti waan sana hin kaasu miti gahoomnee yookaan dhumee yookaan iddoo wayii geenyee waa'ee arti keenya yookaan qeequu miti garuu lukkuma isaa akkanumatti gaafa laallu waan taajjabdan fa'aa jiraate isin kan hojicha keessa waan jiruufis waan isinitti dhaga'amu kan immoo fuuldura aartii keenyaa isinitti mul'atu waan tokko tokko na taphachiisa Miki. Kunillee gaama waanuma nutti dhaga'amu wayii dubbachuu fi hawwii qabnurraa ka'ee jechuudha. Anammoo naannoo industirii fiilmii wanti jiru an industirii fiilmiitu waanuma baay'ee guddaa godhe yaadaan wanti biyya tokko jijjiiruu danda'u. Ani immoo achirratti Miki. Industirii yuun taane dheetii yaadaan tokko tokko achi yuun geenye ta'a. Achi yuun geenye maaliif dhaabbata of danda'ee saawundii irratti hojjetu dhaabbata of danda'ee piroodakshinii irratti hojjetu iskoorii irratti hojjetu dhaabbatoota of danda'anii walitti dhufanii fiilmii meekii godhan wayiitu qabaanne industirii jechuu dandeenya. Sadarkaa sana jechuun hin geessisu. Garuu immoo faayidaa isaa irratti ilaal baay'ee waan baramedha. Suuta gaawwiidhuma keenyas waan ta'eef fiilmiin yaan biyya tokko jijjiiruudhaaf saba tokko eenyu akka inni ta'e agarsiisuudhaaf fiilmii caalaa wanti filatamaan hin jiru. Ameerikaanota beektan Ameerikaa gaafa jettu amma sammuu kee keessatti fiilmii akkamii hojjetu seete. Fakkeenyaaf pilaaneetiin lafa jedhamtu kanatu baduuf deemti. Wanti ta'e ka'ee pilaaneetii lafa jedhamtu kana seevii godhu akkamitti teekinooloojii qabaniin waraanaan waan qaban hundumaa investii godhanii lafa kana seevii godhu eenyutu Ameerikaanotatu. Biyya kana addunyaa waanuma hawaa kana seevii gochuu namni danda'u Ameerikaa qofa akka ta'e godhanii hojjetu fiilmii. Maal jettati? Ameerikaa ol biyyi hin jiru. Yookaan immoo biyya baay'ee mijattuu jireenyaa fi ikoonomiin jiru waan akkasii godhanii wayii fiilmii hojjetu. Sammuu keenya keessa akka sanaatti kaa'u jechuudha. So amma Ameerikaa keessatti
dandeettii waraanaa isaanii poteenshaalii waraana irratti isaan qaban sitti agarsiisuu yoo barbaadan kitaaban barreessan jirre yookaan immoo pirezidaantiin ka'ee dhaabatee waan haasa'u daayirektaratti kennu waan jechuu barbaadan waan ajaa'ibaa godhee lafa sii ka'a. Sammuu kee keessa imeejii fiilmiin kaa'u ajaa'iba waa'ee ofii isaanii aadaa isaanii kaalcharii isaa akkamitti addunyaa kan akka ilaalan addunyaan immoo akkamitti akka isaan ilaaltu akka barbaadanis fiilmiidhaan nutti waan hundumaa jijjiiraniiru kanaan nuun immoo akkuma sabaattiyyuu wanta nuyi qabnu hedduudha. Wanti nuyi beeknu baay'ee xiqqoodha. Waan ajaa'ibaa qabna. Seenaa goota wayii tokko aadaa wayii qabnu tokko aadaa fuudhaaf heerumaa ta'u aadaa disiipiliinii wayii tokkotu jira mitiire oor goota wayii tokko yaadi. Abdiisaa agaatee nama achi biyya faranjii dhaqee isaanumaan mana hidhaa isaanii keessaa ba'ee isaan lolu wayii tokko utuu isaan argatanii nama akkamii maal akka isaan godhan yaada. Afaan kee irratti akka hin qabne malee namni daayirektara fiilmii tokko maal dhagaa ture dhiyoo kan intarviiyuu isaa ani seenota namoota jiran keessaa tokko seenaa Abdiisaa Agaasuun hojjedhe baay'ee natti tola Soomahoon jedha ture jechuudha. Jeneraalota meeqa akka qabnu koo nageenya dheengaddaamnu miti walirra turan keessaa jechuudha akkaataa amma waa'ee seenaa nama tokko jetteef. Fiilmiin wanti akka fiilmii humna qabu jiru saba tokko agarsiisuudhaaf maal akka qabdu ilaalchi namni sii qabus negatiivili summa jijjiiramtii waan ta'eef akkoo attaa kan ittiin godhamne koo karaa fiilmii salphaa attaa kan godhamne soo naannoo fiilmii jiru kana irratti sirriidhumatti atteenshinii itti kennamee qaamni dhimmi isaa ilaalu wanti wal deeggaruu qabu wal deeggaree irratti otoo hojjetamee fiilmiin waan hundumaa caalaa wanta dursi kennamuufii qabu wayii natti fakkaata. Waa'ee fiilmii irratti miikiin sirriitti haasayeera. Anuma walumaa galayyuu waan aartii hojii wal qabatu litiraachariis ta'ee muuziqaas ta'ee fiilmiis ta'ee kan keenya amma ta'e illee muuziqaan gaarii dhufeera amma gama muuziqaatii wanti jiru muuziqaan seenaa hojjechuun muuziqaadhaan waan dhokate baasuun waan akkasii gaariirra jira amma afaan oromootiin. Inni fiilmii Ameerikaa dhiisiitii asumatti iyyuu afaan biraadhaan akka itti hojjetamaa jiruu fi seenaan bocamee hojjetamuu fi kan keenya baay'ee garaagarummaa qaba. Dhugama isaa dubbachuuf amma waan Oromoon qabu fuutee iskiriiptiitti deebisuudha malee baay'een isaa fiilmiidha. Fuute seenaa baay'ee gola baay'ee lixxeetu ilaalteeti iskiriiptii gootee seenaa saba bareechitee aakteriitiif deema hojjechuudha. Malee baay'een isaa wanti Oromoon qabutu fiilmiitti jijjiirame yoo ofuma isaatiiyyuu fiilmii qophaa'ee lafa jirudha. Imeejii fiilmiin uumuu salphaa miti. Durba babbareeddu wayii yeroo yaaddu hindii yaadattu. Fiilmiin sun imeejii uumuu salphaa miti. Yaa kanaaf istooriidhaan jechuun waa'ee isaanii yeroo baay'ee hin jedha kana waa'ee isaanii istooriidhaan nutti dhumeera. Kanaaf waa'ee kee warri kaan hin ta'in nutti himanii waan san hin qabaniin kan nutti himan hin jiruun isaan bira garuu waan nutti himaniif nuyi fudhannu akkaataa amma jettu no garuu no qabnaan himu agarsiisuu dandeenya. Isa qabnu nuyi maal nuti salphataa kan siyaasa irratti dubbachuu yookaan immoo qabna inni haasa'uudha malee riilii akka qabnu fiilmii goonee himnu. Fiilmiin immoo paawarii isaa akka sileetti maanii sammuu keenyatti as piikchar fudhata waan dhageenyu imaajineshiniidhaan piikcharii goonee wanti sammuu keenya keessa gale salphaatti hin baduu keessaa wanti argine amma hin raafannu. Tiree soo sammuu keenya keessa carraan galu as piikchar fudhata sammuu keenya waan ta'eef baay'ee paawarfuulidha. Kanaafuu waaqayyo deemmoo fiilmitti dhufnee kana caalaa immoo piroodiisii gochuu dandeenya hojjechuu dandeenya immoo nuyis gama keenya waan dandeenyu jaala fiilmii keessaa baanee yaada tokko kaasuu barbaada. Professionalizimii waan jedhu. Miikiin duree mana mata duree miikii. So miikiin actually professionaalotaaf kan ogeessa jennu nama ogummaa qabu tokkoof iddoo guddaa qabda. Keessattuu immoo nama baratee ni waa isa sirriitti nutti himee. Inspaayirii godhamu yeroo baay'ee hin dhiibamtee ogeessa taate. Ofii dhiibamuu maal caalaayyuu ani dhimmumtii professionalizimii iddoo magaariitti kennamuu qaba jedhee yaada. Yeroo baay'ee waan akkasii kompleenii ta'e miti wantichi baay'eema waan ta'e kokkomachuu caalaayyuu waanuma baay'ee xiyyeeffannoo itti kennamuun irra ture garuu immoo xiyyeeffannoo namti guutummaa guutuutti hin kennamne wayiimatu jira. Dhimmi ogummaa wayii waan tokko nama hin qubtire inni gaarii miti hin jedha. Fakkeenyaaf namni tokko calluma dheeg namti karaa deemu wayii namti sa'aatii dheeraa rafu wayii tokko taalee makee hakiimiin ta'u. Meedikaal dooktarii ta'uun baay'ee magatii nama kaffalchiisa. Maaliif nama wajjin barattu keessaa kilaasii tokko keessa nama 70-80 jiru keessaa namni tokko faa lama faa ta'a. Nama warra kaan caalaa dhama'e wayii yeroo warri kaan rafan nama dubbise wayii. Calluma dheen ta'u waan ta'eef gatii kaffaleera waan ta'etti. So wanti isaaf kaffalamu wayii tokko qarshiidhaan gatii isaa baasuu yoo dadhabdu garuu
namni kun wanta inni amma inni dhama'e wayii tokko garuu waan isa kabachiisu wayii tokko jira. Maaliif namni hundumtu waan ta'e caalaa waan effartii wayii qaba waan ta'eef jechuudha. Isatu iddoon ittiin kennamu. Ani naarsa. Ani fakkeenyaaf ogeessa fayyaa wayii tokko meedikaal dooktarii ta'e ispeeshaalistii sammuu dugda kee ispaayinaal koordii kee sarjarii hojjechaa oolu tokko sa'aatii dheeraa dhaabatee dhimma mana kiraa dhimma tiraanspoortii gaafa dhiphatu naarsana. Jireenya fooyyaa dirqama jireenya fooyyaa jiraachuu qabaaf sana miti. Gatiin isaa sana ta'uu qabaatu hin taane dhimmoonni akkas akkasiisaaf ishuu gaafa ta'an sirrii miti. Professionalism jireenya dhuunfaa isaatiif gaafa inni garmalee dhiphatee stressii keessa seenuu feerii miti. Iddoon itti kennamuu qaba. Namni tokko utaalee makee injiinaran ta'u, utaalee makee dooktaran ta'u waan ta'eef, looyeriin ta'u waan ta'eef jechuudha. Isa kaan tuffachuu koo miti. Inni kaan isa akkasuma. Akka ogeessaatti garuu ogeessi tokko biyya jijjiiruu biyya tokko sadarkaa biraatti geessuu irratti gaheen ogeessotaa baay'ee guddaadha. Dizaayinii ikoonomistoonni lafa kaantu gahee guddaa qaba. Akka biyyaatti iddoo guddaan professional ta'u namni dirqamuma biyya tokko keessa callume nama naggaadeen jedha gaarii naggaadeema qofaaf iddoo guddaa kennamuun yookaan namni tokko jireenya fooyya'aa jiraachuudhaa fi dirqamuma nama hojii biizinasii irratti hirmaate qofa ta'uun gaarii miti. Daldala keessa jiru. Yes, sirrii miti. Neebar sirrii. Ogeessotaafis iddoo guddaa. Kompeeriin guutamee yeroo baay'ee miti warra biyya alaa wajjin. Yeroo hundumaa. Akkamitti namni mandara doktoroonni keessa jiraatan afordii gochuun hin cimaa bara abbaan fedhe kee hin danda'u. Biyya biraatti. Yes. Jechuun galii isarraa hojii sanarraa argamu duwwaaf otoo hin taane rispeektiidha. Lubbuu namaatu harka jira. Wantoota guddaadha waan isaan hojjetan. Nama salphaas immoo akkas ta'anitti waan ta'e. Asitti garuu dhugaadha hiyyeessonni namaa gadi warra professionaalota. Dooktarii dhiyeenya kana interviyuu wayii. Argite miti? Maal jedhetu? Isa qofaan immoo fakkeenyumaan sitti maa Kooriyaa hospitaalii hin deeme. Nama dubbisuuf hin deeme iyyuu. Isa booddee achi tureen yeroo hin deebi'u lama ta'anii taaksii hiriire namicha wajjin. Ispeeshaalistiidha. Annan qaane gaarmentiitti galle wajjin raayidii qabannee galle bakka haasaa deemna dhugaan sitti hima. Abbaa ciisicha tokkoo kireeffatee taa'uun isaaf mata dhukkubbii guddaadha. Kun ta'uun feerii mitiidha yaadan waan isaanii sirrii miti. Kanaafuu biyya keenya keessatti abdiin wanti dabalatu professionaalotaaf iddoon jiru amma maallaqa qabaanaa rakkoo hin jiru miti. Professionaali ta'uun isaanii gamu iddoo baay'eettis danqaan ta'e sitti fakkaatu professionaali ta'uu dhabuun keessattuu amma gama aartii keenyatiin kana kaasaa turre. Torbee darbees lalisaa wajjin yeroo haasofnu anis yeroo baay'ee kanan kaasaa professionaalota dhabuun keenya mataansaa gita sana irratti ogeessa wa'oo taate amma nuyi influensarii taanu amma nuyi waan san qitaan geenyu gaappiin hin jira artuma keenya keessatti mataansaa nam ta'e waa mammiira ta'e yookaan waan ta'eef dhufee waan ta'een gumaachaa isa booda chaalenjiidha jechuudha karaa biraa kanaa fi ifamayyuu malee qarshiidhuma baay'ee qabaachuudhaaf waan ta'uu hin dandeenyetu jira bara. Qarshii qabduuf waan ta'uu baay'ee fedha qabaachuu kan qarshii baay'ee waan qabaatteef waan ta'uu hin dandeenye wayii jiru. Egaa ishee kanatu irra deebi'ee ishee kana. Qarshii waan qabduuf waan baay'een taatu. Anama karakteerotuma hirkoo keessa jiran keessaati tuna gaafatte kamiin baay'ee jaallatta tunaan jettee inistiraaktarii baay'een jaalladha. Maaliif jedhee inistiraakteriin amma waan profeshiniidhaan hojjetamudha miti barsiisan. Lammatamoo abbaan koos barsiisaa waan ta'eef ayinoo laayifichi jireenyicha nan beekasi galeera jireenya ijoolleen barsiisotaa jiraatanii ijoolleen hakiimotaa jiraatanii sadarkaa kanatti baay'ee gadi bu'ee rakkadhee arguu baadhuusi faaziriin xiqqoo bukkee bukkeetti waan sosocho'uu fi amma ta'e waan jennu ture garuu tokko gaafa laaltu abbaan kee nama baay'ee qaraa nama baay'ee barsiisaa siinsi barsiisuuf gaafa inni dhiphatu. Waa'ee si mana lafatti baratutti qarshii mana barumsaa si kaffalu qarshii mana nyaataa si kaffalu nulfaata si galee miirri baay'ee ulfaata. Ishuu ta'uu hin qabu ture namni nama waan beekurraa dhaloota qaru caasaa barsiifachuudhaaf rakkachuu hin qabu. Caasaas akkuma eenyuutii barsiifachuu danda'u turre jira ture. Asitti biyya kanatti akkuma miikiin jedheedha waan gootu hin qabdu. Actually wanti kun hunda keenya iyyuu nu dhiba. Misa akka kaaraakteriitti kanaafi gahee keenya bahuudhaaf inistiraaktarii kan dhufe seenaan biraan qabu inistiraaktarii nu bira. Inistiraaktar sadarkaa mana barumsaa sadarkaa guddaa itti barsiisuudha ogeessadha beekadha hayyuudha gartee maal siin jedhu wantoota baay'ee badanii jeeqamanii fi hirkoo keessatti wanti asirratu iddoo kan qabatu gama inistiraaktaraa ta'ani.
ogummaa agarsiisa. Gaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Garuu immoo baay'ina akka biyya keenyatti akka ammattee dadhabbii fi rakkinni karaa faayinaansii ogeessota wajjin hin jiru mul'achuu waan qabuu fi karaktaricha fuunee jechuudha. Malee kan biraan qabnu kana jechuun barsiisota hunda miti. Maajoritiin garuu rakkina keessa akka jiran obvious. Hiriira baay'ee bahu hin iyyatu. Isa booda maaltu dhufa? Akka warra kaayillee yookaan waan ta'e maddiidha waan ta'edhaan jiru. Because hin qartaa kan waajjira mootummaa tokko keessatti barsiista waan ta'eef argitee waan isatti dadhabuu akka ta'utti barumsicha kennuu dhiisuu akka ta'utti qaruu dhiisuu waan akkasii dhalachaatiin deema. Namoonni akkasii jechuudha galoon dhiifama garuu ilaal dirqama abbaa qabeenyaa ta'uu waan akkasiin qabanii bara dirqama akkasii ta'uu hin qaban. Yoo waan akkasii dirqama fedha wayii qabaatan hojii kan biraa hojjechuu qabu garuu namoonni hojii ogummaa akkasii irratti hojjetanii hiyyeessa ta'uun garuu feerii miti sirrii miti. Hiyyeessa ta'uu isaanii sirrii miti malee dirqama sooromuu miti minimum sooromuu miti garuu waan jaalatanii san waan keessa jiran san seeraan kennuu fi wantoota afurdii gochuu danda'u qabu. Loodii amma kana baatanii dhimmi dhuunfaa isaaniis immoo hojii manaatti ta'uu qabudha. Pointichi isaadha jechuudha. So professionalism irratti miikin yeroo baay'ee yaada yeroo kaastu anis supporting godhaa waaqoon hin jiru malee hin falma ture. So biyya keenyattis waan fooyya'uu qaban gaaffii hunda keenyatti ogeessonni akka ogummaa isaaniitti ilaalamuu danda'u qabu akka sanitti iddoo hojjetanitti kabaja isaanii malu argachuu qabu keessattuu barsiisonni dhimma sammuu jenereeshinii waan ta'eef warra ogeessonni fayyaa dhimma lubbuu dhimma maalidha so impoortaantidha. Egaa kana kaasnee gara duubatti deebinuu miiki yaadannoo baay'ee qabdee dur mana barumsaa irratti. Keessattuu miikiin kutaa tokkoon baratiin lama darbee yeroo baay'ee nan dhagaa. Namni wayii maal jedheenii baay'ee impoortaantii yeroo ta'e kaardiin kutaa tokkoffaa jireenya keessi dhabsiisa yoo ta'e maal goota? Eessaa fiddaadha. So yaadannoo wayii jira yuunivarsiitii fa'aa waan akkasii waan xiqqoo na yaadachiisati gaaffii itti aanutti hin darba. Ani mana barumsaatti jiramtiiree dhuguma lammaffaa maan jalqabeen mana barumsaa akka dhaquutti miti kan hin naqetu. Lammaffaa maan jalqabe garuu siistemii barnootaa keessatti waan irra rakkisu baay'ee ture gara gadiitti. Ani kana maafan kaasee waan tokko dhageen ture. Miikiin dur qormaata yeroo qoramu gaaffiin 10 jiraate gaaffii 10 keessa 8 yoo beeke isan beekne isan qoramaan lama duwwaa guutaadha. Deebii kennamanii Waan afuritti yeroo darbeeti 3-4 yeroo darbu qormaata yeroo dhamu qormaata waan hin beekne ma qoramtan si'a. Jechuun gaaffii achi keessaa beeknetu qormaata malee inni beektu qormaata. Beeka taanaan ittiin deebisa. 10 keessaa 8 beeka taanaani an ishee balamaan yaala. Isa booda 8 duwwaa laata? Sana beeka. Isa booda qormaata jechuun maal akka ta'e natti himan. Amma 10 nanoo beekte maal gootu? Duwwaa. Akkasumatti galee. Dhuguma qormaata jechuun anuma hin beekne qoramtaa waan akkasitti fakkaata. Garuu tiyooriin biraasitti fakkaatu reeli. Tiyoorii biraadha kun. Jechuun qormaata jechuun obee ittiin qoramtuudha. Yoo wallaalti qoramta isan beekne isatti guutee isa kaan beeka itti haadhate barse. Yaadi 10 keessaa 10 utuu beektu duwwaatti laatte gaafa sana argatta. Barsiisonni waan tokko durii callisanii qormaatii gajjallaa jiranii mata duree irratti qoruu jalqabu. Kanneen armaan gadii keessaa isa sirrii isa dhugaa ta'e soba jedhe isa soba ta'e dhugaa jedhe jiru waan akkasii jira. Akka namni introductionii gubbaarraa waan akkasii akkatti gootu ilaaluuf. Isa akkana yaadachiistan barbaadetan ture waan akkasii hojii wal qabatu kun amazingii ture baay'een kolfe gaafa nagahee namni qormaata hidhee isan beekne yeroo deebisu kana caala maaltu nama kofalchiisa. Saqaayee turte minii 12 faatti miki. Qalameen ture. Nama qalamee turte. Maatii barsiisaa waan ta'eef naannoo keenyatti waan beekamaa tokkotti ture. Naannoo mandara wayii tokkotu jira Najjootii jechuudha. Naannoo mana barumsaa Abdiisaa gaa jedhamu. Dhuma waggaa irratti yeroo manni barumsaa cufamu mana hundaarra deemtee badhaasa fudhatta. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa baate taanaan irra deemtee manatti badhaasatu qophaa'a. Achii fudhattaa. Egaa tokkomma sadiin baane taanaan immoo teessee ilaalta. Teessee ilaalta. Beeka namni barreen gaddaa meeqaffaa akka baate baranas meeqaffaa akka baate waan ta'eef. Inni baay'ee nu fayyadeera dhugaa dubbachuuf so barumsa irratti hin qoosamu ture. 12 irratti akka waliigalaatti si tureedhaan. Achiin geeba fudhattee isa booda guucammoo sattaanutti laattaadha. Taanutti dabarse waan si ajaa'ibu badhaasa akka mana barumsaatti fudhadheen tureeqa. Badhaasa guutummaadhuma mana barumsaa irratti intaransiidhaan tokkoffaa namni ta'u badhaasa fudhate. Isa boodee badhaasa naa kenname egaa faazariin abbaan koo barsiisaadha achumatti fuuldura ta'a.
amma akka inni piraawudii godhu yaadi gaafa fuudhee dhaqeen badhaasa koo fudhadhee badhaasa inni jalqabaa poostaatti naa kenname. Poostaadhaan. So fuudhee nama fuulduratti maaloodha. Banee si'an ilaalu Maal ture? abbaa 53. Maal? Birrii 50. Suuqii baname yeroo Akkasii tureera. Maal akkasuma miti maal. Baay'ee fuudhee. Inni eegne kaa. Waan laaptooppii mafaa yookaan boorsaa ma fudhattee yuunivarsiitii irratti ullee shaantaa akkasii eegdallee malee. Kutaa 10 erga fitteeti. Intaraansii irratti. Intaraansii irratti. Riizaaltii intaraansii irratti. Badhaasuma waan tureef akkuma intaraansii kutaa 10 maal tokkoffaa waan tureef egaa yeroo fudhattu isaadhaan birrii 150. Dhiyoon fudhadhee jechuun keetti intaraansii. Birichi meeqa akka ta'e iyyuu manattuu hin himne dubbanni. Dhugaa qaanii maqaa. Ani chaalenjiin koo kana ture bakka mana maatii biratti. Ani immoo barumsaa waan jedhu natti tolan mana jaalladhee waan baradha. Ni ho'isuus barataa booddee tafaa ho'is miti. Tokko amma 5 tokko amma 6 kanuma gidduun ba'a. Biraazariin koo immoo faallaa gooti baay'ee akka keetiin. Inni yeroo intiransii faa maal bakka tooppiidha yeroo hundumaa. Kutaa tokko amma 12 tokko faama ba'e. Intiransiis tooppii ture. Yeroo mana barumsaa cufuun ga'u yeroo nachi badhaasa fudhatee dhufu. Immoo harka duwwaan gahaa. Garuu dhugaa dubbachuuf aan fudhadhan ture al tokko tokko. Garuu akkamti nama na beektaa? Faazarii hojii yeroo hundumaa irratti wal lollaa. Yoo surraan barumsa danda'a taanaan an barumsa danda'uuf dirqama qabuun jedha. Aqwaamii akkasiin qaba ijoollummaa maakaasii maal akkana keessa kaasiin beeku. Maal siin jedhu? Nagaani. Maal siin jedhu? Yeroo san baradhuudha maa inni baradhuudha. Warra ammaa dhimma hin qaban hin beektamii. Warra ammaa waamicha koomtiin jedhu haadhoku. Yeroo keenya waan akkas jedhamu jiru. Garuu miiki. So guca fudhattee intiraansiidhaan akka magaalatti moo godinaatti tokkoffaa. Akka lixaattis nama tokko duwwaan dura. Nama tokko si dursa. Mali lammaffaa turte akkuma lixaa Wallaggaatti. Amma maal taate ree? Maal haadhoku? Warra beekan bira dhaqu. Actually nan qoosee miti. Isa booda yuunivarsiitii Finfinnee dhuftee injinaringiidhaanis immoo hojii tokko tokko hojjetteerta. Amma ittiin hojjettee akkam ture fakkaata atis immoo isattiin baratteen akkaawuntaantii turte amma ittiin hojjettee akkam turte waan jedhu taphachiisa. Egaa yuunivarsiitiidhaa erga eebbifamee booda barsiisaa ta'ee barsiisaa yuunivarsiitii jechuudha. Barsiisaa yuunivarsiitii eessatti? Diillaa nanni iseen nanni. Isa booda biiroo keessatti hin qacaramee jechuudha. Biiroo yeroo sana biiroo bishaan Oromiyaa jedhama ture. Oromiyaan Injiniiring Korporeeshiniidha. Achi keessatti hojii baay'ee hojjedhe achitti. Baay'ee man jaalladha. Dhugaa dhugaan hojicha baay'ee man jaalladha. Ammas gara fuulduraattis waan ittiin hojjedhu waan hin jijjiirree. Ogummaa Injiniiring. Yes. Daandii irratti ijaarsa irratti rood and biildingii irratti piroojeektii baay'ee waaqayyo carraa magaalii naa laatee biiroo gaarii ture. Hojii man an itti boonu amma yeroo kana jechuudha. Asfaaltii yeroon irra darbu. Daandiiwwan baay'ee ijaartee, riqichawwan baay'ee ijaarteerta, namni baay'een beeku gamtaa masiidhaan namni baay'een piroojeektii baay'ee hoogganteerta. Magaalaa Oromiyaa keessaa lafa hin dhaqin tokkotu hin jiru tokko. Tokko asiin Harar keessaan asiin amma Jimmaa iddoo hundumaa magaalaa hundumaa deemeera. So mudannoo baay'ees qabda keessattuu immoo egaatillee muun irraa eegamu al tokko tokko piroojeektii eebbisiisuu yeroo dhattu hin dhufuu namichi. So amma ittiin hojjette amma oomiki. Erga eebbifame amma ammaatti. Gara fuulduraatis. Biiroo sana rizaayinii godheera. Garuu hojichumaan itti fufuuf karoora qaba. Aarticha garuu dhiisi. Maa jechuudha. Waamicha kiyya. Maal akka amma ittiin hojjette abdii. Ani san baradhee nama maayyuun hojjenne. Akkaawuntiingii faayinaansiin baradhee amma waggaa 5 caaleera ergin eebbifameeti. Akkuma silasiin jedhe ani adda adda namaa namatti adda addaadhanii waan sammuu wal fakkaataa hin qabnu ilaalcha wal fakkaataas hin qabaannu. Siluma isaa sammuun koo ani tokko I think ni faazariin hojjetaa mootummaa ture xinnoo dhiibbaan irratti uumeera natti fakkaata. Wanti inni ilaalaa ture waan tokko tokko safaruma barsiisotaan ni jiran illee simbiras achi keessatti waan guddadhee fi waan tokko tokko kanaafi baradhee miindaadhaan qaxaramee hojjechuuf tasuma sammuun kun jedhu duruma kaasee. Xinnoo yeroo kutaama 10 waan akkas akkasii baradhu iyyuu sammuun koo kanatti of kennaa miti sii galee achi gaafan ba'u achuma fiigees fiiguutti gara bizineesii kanaa kurkursuutti achi immoo bukkeetti immoo aartii kanaa wajjin immoo wal'aansa waliin qabuutti garuu barumsa immoo nan jaalladhaan deeggara
digirii kootiin utuu waan tokko hojjetin maastersii isuma irratti baradhee biizinasii adiministireeshinii baradhee malee ittiin hojjedhee hin beeku. Ciruma isaa ji'a tokko waan hojjedhee miindaatiin. Ji'a tokko. Carraa qabda. Inni iyyuu piroofeshinii sanaan tun taane nama oduu qopheessu ta'een hojjedhe biiroo wayii keessatti kan kanaa dhimma miidiyaa wajjin wal qabatu jechuudha. Malee hojjedhee hin beeku. Ergoo miti mii? Hoogganaa ofirratti hin jaallata. Nice. So gara dhumaattis dhufnaa. Poodkaastii keenya irratti gaaffii dhaabbataa hin jiru. Isaaniin tokko lama isin gaafadhaa. Bishaan dhugaa. Cimaa jechuudha. So miikii sirraan jalqaba. Gaaffii jalqabaa. Jireenyi miikii gamtaa miti. Jireenyi miikii haga ammaatti dhufe. Karaan isaa kitaaba yookaan fiilmii osoo ta'e mata dureen isaa maal jedhama? Hin qabu. Mata dureen isaa. Bakka duwwaadhaa fiilmichumatti galama. Waan inni ta'uu danda'u laa akka diraamaa walitti fufaa wayii ta'a. Fiilmii caalaa. Isa booda diraamaa walitti fufaa siizinii wayii qabu. Siiziniin ta'e waan ta'e irra jiru. Seen shiifti godha. Siizinii ta'e waan ta'e jiraal akkam ta'eeti karaa wayii irra deemaa ture. Karaa sanarra waan ta'e immoo bara. Waan baay'ee fooyya'aa ta'e sanatti. Irraa akkan goree sanarra goru waan na amansiisu wayii. Tootaalii isa kanarraan adda wayii ta'a. Siizinii haaraadha. Garuu mata duree mataasaa qaba. Innis immoo waan ta'e wayii na barsiisa. Yookaan utuma akkas deemaa jiru akkas waan jedhu wayii mata duree jijjiirrachuu qabu. Yookaan akkas jiru akkas goru wayii. Yookaan vertikaalii goru yookaan horizontaalii goru wayii. Innis mata duree mataasaa qabaata. So siizinii baay'ee mata duree garaagaraa qaban wayii akkamii fiilmii baay'een jaalladha gaa fiilmii baay'ee man ilaalaan ilaa. Akkamii person of interest fiilmii wayii tokko jira laa. Person of interest dha. Yakka wayii barbaaduu irratti hojjeta hin dhuma. Sa'a tokkoof wayii yoo ta'e hin dhuma. Yakka kan biraatti immoo darbaa. Akka kan biraatti immoo hojjeta mata duree wayii qaba garuu hundumti isaa akka sanaa wayii waan ta'u natti fakkaata. Garuu immoo walitti cuunfine immoo amma dhiyoo kana akkuma carraa ta'e fiilmii ilaalee tokko jira fiilmii duriiti. Ijoollee guyyaa kamisaa wayiidha. Ijoollee guyyaa kam? Thursday's Child dha. Isa wayii natti fakkaata. Isa waan ta'u wayii natti fakkaata mata dureen isaa. Muuziqaa wayii tokkos hojjetamee ture dhiyoo kana fiilmicha irratti. Muuziqaan akkas jedhu wayii tokko jira. Hin deemuudhumadha. Hin dhaabatu namichi. Dhaabachuma waan jedhu hin qabu. Asitti goraa. Dirqamaan waan ta'etti goraa. Wanta sana keessa chaalenjii jiru wayiin hin darbaa. Hin dhaabatu. Inuma deema. Namoota guyyaan kamisaa sun deemsa fagoo wajjin wal qabata wantichumti akkasumatti. So Thursday's Child. Kanaafuu hin dhaabatu chaalenjii jira iddoo ta'etti hin goggoraa. Kanaafuu Deemsuma wayii qabaa. Thursday's Child. Kanaafuu deemsa Imaltuu. imaltuu kamisaa? Imaltuu kamisaa. Ijoollee imaltuu kamisaa? Ijoollee imaltuu kamisaa. Guyyaa kamisaa. Kanaafuu kan keessa kamisa ta'a moo roobii ta'a? Kamisan dhaladhe moo waan si ajaa'iba. Kamisan dhalatte? Kamisan dhaladhe kamis immoo amma immoo akka biyya kanaatti immoo roobiin hin soomamaa jimaatis hin soomamaa waa nyaachuuf. Kanaafuu Imaltuu kamisaa. imaltuu guyyaa kamisaa? Yaa fiilmichi margeeni malee mata duree fiilmii wayiiti garuu mata duree. Ayinoo garuu walitti dhiyaatadha. Hin dandeessa. Sanbaduraayyuu hin dandeessaa dhoko. So imaltuu guyyaa kamisaa? Fiilmii imaltuu guyyaa kamisaa sanbata duraa eebbisi. Yaadees miti. Amma si dhufee yaa actually namoota baay'ee gaafannee jechoota miitingii waaqona yaadadha. Damma gaagura keessa. So nice miki. Garaaf diittan dhufa. Jireenya ammaatti jiraatti. Kitaaba kan fiilmii osoo ta'e mata duree isaatiin maal jenna? Mata duree isaa yeroo hundumaa waama sammuu koo keessa deddeebi'u jechuudha. Bu'aa jaalalaa. Inni jalqaba qola isaa irratti bu'aa jaalalaa inni gaafa keessa seennu jaalalli achi keessa argamu jaalala waaqayyooti. Ani nama waaqayyoo carraa lammaffaa naa kennee na jiraachiseedha dhugaama isaa dubbachuuf jechuudha. Si'a baay'ee dhalootuma koo irraa kaasee jalqaba gaafa na ladhee seena kana isinitti meeratee hin beeku. Jalqaba gaafa na ladhee akka na ladheeni
almost du'ee lubbuun na keessaa ba'ee guyyaa tokkoof oolee buleera. Oolee bulee sadhumaa erga abdii kutatanii jechuun garuma biraatti na awwaaluudhaaf maal gara sanatti utuu deemaa jiranii hakiimiin tokko jira amma kanaan dura seenaa isaa isinitti himeera amma biyya Ameerikaa kan jiraatu tokko. Inni baay'een wajjiniin rakkatee jedhani gaa. Na wajjiniin rakkatee bukkeedhaan immoo faamilii hundumtuu walitti qabamanii kadhatu. Sana booda guyyaa tokkoo fi halkan tokkoof guyyaa tokko booddeen boo'eedhaan isuma dhaladheeyyu. Olmosti dhumee jechuudha. Guyyaa gaafa sanarraa kaasee waaqayyo carraa lammaffaatu naa laatu na jiraachisaa irraan naga'e. Kuni sababa na jaallatu fedhee waan yaaduu fi ani bu'aa jaalala Kiristoos jaalala waaqayyo waan na jaallatuu fi sabooddees ergan guddadhee ergan of baree mata jabeenya kootiin ofuma kootii waan tokko ofitti fidee gaafan siin jedhu amma inni ergamaa jedhe du'aa foonii suma duutee dhabamtu dhamtiire. Of harka kootiin kan ofitti fidee wanti na ajjeesullee baay'een tureera. Akka har'aa sadarkaan har'a jiru kana jechuun jiraadhee jireenyuma toora qabu wayii jiraadhee sadarkaa kana akkan hin geenye waan na godhu immoo ofuma kootii waan baay'ee ofitti fideera. Galee wantoota hiriyoota kona biraa nyaatee karaa tambisee baay'ee isaa keessa lillixeen ba'e. Kana keessaati waaqayyo harka qabee na baase. Irra deddeebi'ee carraa naa laachaa gaafan diduu ammas na deebisaa gaafan asirra ka'u asirra na deebisaa gaafan gaarii manatti fakkaate immoo wanti hin godhu gaafa na balleessuuf kan lakki gaarii miteedha karaa namaatiin karaa hiriyoota kootiin karaa maatii kootiitiin irra deddeebi'ee carraa naa laachaa waaqayyo har'aan na ga'e. Kanaafi an amma namni deemu kuni bu'aa jaalala waaqayyooti. Kanaaf bu'aa jaalalaati mata dureen jedhee yaada. Bu'aa jaalalaa imalaa guyyaa kamisaa? It's amazing. Actually spiritual hojii waan baay'ee qabna. So explanation kee immoo nama tuqa. So yeah. So Miki kunis dinqiidha nice. Kanaafuu fiilmii yookaan kitaabni keessan kana fakkaata. Gaafa itti aanutti hin darba. Miki ogummaa kana keessan jirtu ta'e yookaan amma actually fiilmii waan akkasii maddiitti hojjettaa injiinaradha. So kana taatu yoo taate gara biraatiin maal ta'uu dandeessa? Muuziqeessaa waan hin ta'u natti fakkaata. Dhugaa. Maaliif? Ani baay'ee muuziqaa jaalladha. Baay'ee. Namooti immoo muuziqaa keessa jiran immoo naannoo koo namoonni tutturan immoo caalaatti akka hin jaalladhu namoonni na godhan jiru. Kanaaf ani muuziqaa mucaan tokko jira muuziqeessaa qaxaleen tokko hiriyyaa koo Firaa'ol Waannaa jedhama. Baay'ee akka muuziqaa jaalladhu na godheera. Waan inni taphatu dirqamaan dhaggeeffachuu qaban. Kottu naa dhaggeeffadhu naa jira. Kanaaf waanuma muuziqeessaa ta'uu yookaan muuziqeessaan ta'u yookaan waan kubbaa miillaa taphatu. Eetti jaalli ture kubbaa miillaa Maasaa keessa kiiboordii jaalta. Taphatanii? Kana dura? Kan duraadha. So anis immoo kubbaa miillaan taphadheetta. Kubbaa baay'ee akka dandeessu dhagaa turre. Gidduu sumaadhaan. Akka ammaan ta'e. Kanaafuu kan muuziqaa taphattaa yookaan nama kubbaa miillaa. Abdiin maal ta'a ture? Wal fakkaate kan wanti goran hin jiru. Anis utuun karaa kanarra goree anamma waan aartii muuziqaa wajjin wal qaqqabatu kana keessa jiran ture. Isa bukkeetti immoo waan bizineesiin ari'aa akkuma isin beektanii. Utuu kun hin jiru ta'eeti fi siisteemiin biyya kanaa immoo akaadaamii dhaqaatee namni si guddisu jiraatee ispoortiin biyya kanaa gaarii ta'e anis kuwaasii kubbaa miillaa waan ta'u natti fakkaata. Taphataa kubbaa miillaa ispoortessaan wayii waan ta'u natti fakkaata. Maaliif istiin nan taphadha ammayyuu kuwaasii waan baay'ee dhiisee wanta inni dhiisuu dadhabe kubbaadha. Amma kaleessa meedaarran ture. Dhiisin. So wal fakkaata keessan muuziqaa kubbaa miillaa. Miki milkeessaa nagumaa isa waggaa 18 san har'a osoo argatte milkeessa jettee maal gorsita? Waggaa 20 duubatti deemnee jira ammaatti 50. Maal gorsita? Waan baay'een gorsa. Dhugaa waan baay'ee. Tuman carraa argadhee duubatti deebi'ee gorsuu danda'e yeroo waggaa 18 kaampaasiin jira jechuudha. Kaampaasiin? Seeneera. 18 galteef? Gaftee seente jechuudha. Seeneera. Maal lamaan jalqabee siin jedhe. Kutaa lamaan jalqabee rukkutisa booda. Seeneera. Garuu waan baay'ee waanan gorsu wayii waanan kallattii jijjiirsisu wayii jira laa baay'eetu. Caalaadhumatti garuu expectationii kee sirreessii jedhan. Waan baay'ee hin taa'e 100% shuurii turetu tura waan baay'ee.
addunyaa barnootaa keessa yeroo jirtu keessumaa jechuudha. Waan baay'ee expectationiin koo amma paartii baay'een isaa kan na miidhan jiru. Dhibba waan tokko hin taane wantoota eegaa ture sun jechuudha. Kanaaf sirreessii jireenya kana baay'ee humnaa ol siiriyeesii gootee yaadinii wantoota ati yaadne maaliif yeroo sanatti siistamiin nuti biyyaa wayii dhiibbaa akkasumara qabaatee yaadeen beeku. Wanti naannoo kee jiru biyyu akkaataadhuma siistamii ittiin biyyi geggeeffamu wayii akkasumara dhiibbaa qabatee yaadeen beeku. So garuu dhiibbaan isaa baay'ee guddaadha. Baay'ee ammatti dhamaa toole jechuudha. So expectationii kee sirreessii jireenya akkasumara siiriyeesii gootee akkas ta'uu qaba waan jedhu wayii dhiisii jedha wayii. Baay'ee waan ta'e eegda turte jechuudha. Baay'ee. Baay'ee. Abdiitti hin deebi'a. Abdii yeroon umurii 18 irra jiru tun argadde abdiin jedhaan gadi taa'e hin wargamin. Hin wargamin. Waan ati jireenyitti jiraattu baay'een isaa tun taane akkuma jirutti harka waaqayyoo irra jira. Kanatti nan amana amma sirriitti naa galeera. Yeroo sana garuu overthinkeriin ture garmalee yaada. Kanan gorsaan abdiituun yeroo sargadde tasgabbaa'ii gadi taa'ii waama yeroo harka kee irra jiru waan harka kee jiru kanarratti fookasii godhi. Abbaa kee faadha kee dhagahi. Hangafoota kee maatii kee warra si gorsaa turan diddee sana dhagahi si fayyada. Isaan waan itti har'a jiraachaa jirtu kana waggaa baay'ee dura jiraataniiru. Kanaaf akka waan baay'ee beektuu itti of hin yaadinii jedhaan tun argadde. An garuu dabalataan abdii waameen na gorseedha. Akkasitti taa'aadha. Gaammatu ta'e maaliif gorsa ajaa'ibaati. Waan yeroo sammaa faazarii faannatti manii anamma yeroo garmalee isaan caalaa waan beeku natti fakkaatu ture beektaa. Har'a taa'ee gaafa yaadu akkaatuu daandii isaan jedhan irra yeroo waaqayyoon na sirreesse waan baay'ee na qajeelcheera. Tun yeroo sana akka isaan jedhan itti deemeera ta'eeti waan baay'een balleessuun ture. Maal jedhama? Umurii waggaa 80 jiraatu keessatti waan si mudatu dirqama jiraachuu kee dura nama umurii waggaa 80 jiraatirraa waa dhaga'iin impoortaantidha. Mitiree dirqama jiraachuu hin qabdu nama jiraatirraa gorsa fudhadhu. Garuu mucichi waggaa 18 tolee hin jedhaaf hin jedhuun immoo waan biraadha. Jedhu rakkina isaatu saama. Umurichi moo akkasii waan ta'eef. Umurichi yeroo waan sitti fakkaate yeroo itti raawwatu garuu immoo kanaa fudhatu. Warra amma waggaa 18 kaa ofiinaa jedhan. Tiraanzishinii wayii waan ta'eef. Inni gara biraa namni wajjin kollaaboreetii gootanii hojjechuu barbaadan jira. Jechuun eenyu wajjin osoo hojjedhe aartii ta'uu danda'a, kan fiildii biraatiin ta'uu danda'a, kan biyya alaa biyya keessaa namni wajjin kollaaboreetii gootanii wajjin hojjechuu yaadan jira meeki. Nama baay'een qaba. Namoota nuti wajjin hojjedhe jedhu qaba. Jechuun nattaafu malee qaba. Jijjiirame. Saayidii Aartii. Saayidii aartiin iyyuu carraa gaarii. Jira abdii. Jiratu hin taane ani naa milkaa'eera yaada. Fixeera. Sila kaaseera waan ta'eef jechuun amma duraan ta'ee wanti yaadu ijoollee kana tiimii kana wajjin harka caaluyyuu aktiingii irrayyuu yaadan qaba dheenoo of yaadan ture. Daarekteeruma gaarii faan taa'ee yaadan ture beektaa yeroon baradhu cherchii keessattis gibbiittis waan iskiriptii barreessuu sammuu ijoollee hojjisiisu waan akkasii waan hojjechaa turee fi yoon bees daarekteeruma taa'aa ta'ee waan yaaduuf maal ta'a ijoollee kana wajjin carraa argadheen hojjedhaa laa ta'ee yaadan ture. Inni milkaa'eera. Kan kana lamoo gama muuziqaa wajjin waan wal qabatu waaqayyoo fagalatu baay'een isaa waan namootiin hawwaa ture amma nan hawwisiisa sadarkaa hawwuurra darbee kottaan hojjennaa jechuurra ga'eera. Miiki actually waan sitti mee jalqaba yeroon siin bariin waaqoon bariin miikiin amaanuweeliin hin bariini abdiin beekan ture. So mo'aa yeroon jiru eenyu wajjin hojii aartii waan ta'e hojjechuu danda'a jedheetan Daani'eel Tasfaayee gaafadhe mo'aa keessa. Isa booda ijoollee seeminaarii tokko jiruudha abdii hojii wal barsiise. Kanaaf abdii hojii diraamaa yeroo jalqabaa nu hojjenne mata duree isaa maal jedhabeettaa? Eenyu maraatuun. So yaa viidiyoon isaa jira YouTube irraa eenyu maraatuun hojjennee so si milkaa'eera siif. Shoo itti fufii gara dhumaatti gaaffii dhumaa qabnu keessaa milkeessaa waggaa 10 booda yeroo akkasii akkamitti dabarsa? Maal keessa jira laata? Guyyaa guyyaatti jireenya isaa maal fakkaata? Injiba. Ani gaammatti karoora wayiin qabaattaa, pilaanii wayiin qabaattaa garuu tilmaamuun baay'ee cima.
Maaliif amma karaa irra deddeemee dhufee yeroon ilaalu akkuma sila sitti hime wantoonni jijjiirama wayii dirqamaan jira an fedhee waan jijjiire baay'een jira. Kanaaf tilmaamuun baay'ee ulfaata. Wanti hundumtuu harka waaqayyoo jira pilaanii waaqayyootiin yeroo waaqayyoo keessatti akka inni ta'u baay'ee nama naan akkasumatti hin dhufes waan ta'eef jechuudha. Isa kana baay'ee tilmaamuun natti cima. Ka'uus amma waggaa 2-3 boodayyuu wanta nama yaadaa jiru tootaalii kan biraa yaaduu waan hin danda'u faanatti fakkaata. Dafee flexibiliidha dafee waan jijjiiramuuf jechuudha. In tilmaamna ta'uu dhiisuu danda'amu garuu nuyi amma gaaffiiwwan kan kana yeroo qabaannu tokko daddabaree durii isaan gara fuula duraatti immoo akkam jira. Atleast sammuu keenya keessa jira hin beeknu boru. Mitiire boruu yoo harka waaqayyoo keessa jira beekna. Personaalii maal akka ta'u? Minimum garuu ijoollee qabdaa yookaan immoo geessa injineraa cimaa tokkodha. So wantoota baay'ee nutti agarsiista. I hope aniyyuu wanti hin expect godhu. Mitiire? Tilmaamu ila waan hin shakku. Waan hin shakku? Waan hin shakku. Dhuunfaatti personaalii ofii kootii wantoota ta'u jijjiiran kan hin dubbanne ni jiru garuu akka biyyaatti garuu ministeera wayiin ta'a. Siyaasatti achi deebitee moo? Maal si dhibe? Akkanitti ta'u maal goote? Ministeera wayii ta'a. Tokkos jira riyaan keenya tokkos jira inni ministeera ta'u wal qabattan qaba. Baay'ee bulchitu. Hojiin biyya bulchitu baay'ee gaariidha. Abdii waggaa 10 booda gara fuula duraatti. Akkuma mikiin jedhe karoora waaqayyooti gaa wanti nu jiraannu. Garuu jaalala waaqayyoo ta'e yoo jiraanne pilaanii mataa dhuunfaatti pilaanii nama qabna miti. Ani waggaa 10 booddee tokko laayiniin qabadhee jiru keessaati wanti gadi hin jira. Inni dhimma faarfannaa irratti koo fookasii nan godhame akkuma isin beektanii. Dhimma spirituaalii wajjin wal qabatu inni manatti uffasa guddisee wantoota yaadu hin jiru. Kwaarii wajjin waan hojjetamu waan faarfannaa afaan Oromoo irratti nama hojjechuu barbaadudha. Inni akkuma jirutti ta'ee gama biraatiin immoo ikoonoomii biyya kanaa keessatti baay'ee keessa galee sochoosuu barbaada. Bizineesmaanii magaarii ta'ee waggaa 10 irraa akkam pilaanii qabutti yoo ta'e waaqayyo sun yoo na gargaare nama faabrikaa mataa isaatii fa'aa hundeessee faabrikichi maal akka ta'e illee nama beekudha. Faabrikaa sana irratti CEO ta'ee faabrikaan sun immoo damee qaqqabaatee gara fuulduraatti waanuma kana lamaan hojjedha. Dhimma bizineesii wajjin gaafa wal qabatu chaaritii jala jira. Chaaritii hojjeta bizineesiin hojjedhu kan kanaa laammoo dhimma faarfannaa fi aartii wajjin wal qabatu kanammoo nama deemsisa yaada. Kana. Wal si haqidheessu. Wal si haqidheessu. Iyyaratti gibira guddaa namni kaffalus. Ministeerri. Baay'ee yaa namni bizineesiidhaan jabaate ministeera wajjin garaagarummaa hin qabu. Biyya bulchu ikoonomiinis gahee guddaa qaba. Baay'ee galatooma gaaffiiwwan keenya kana fakkaata gara dhumaatti garuu egaa nama galateeffatan maal hin jedhu garuu waan tokko kanaa jettan nan barbaadu daawwataa baay'ee qabna nuyi guutuu Oromiyaa irraa kan nu daawwatu gama yuutuubii keenyatiinis daawwattoota qabna waan ta'eef keessattuu immoo namoota hirkoo ilaalan baay'een isaanii viidiyoo kana akka daawwatan abdiin qaba. Kanaaf isaaniin waan jettanuu jiraate akka gamtaattis waan namoota siin jedhuu jiraate ani gamtaa miti nu daawwadhaa jechuu sun hin barbaaddu ta'eef carraa dhumaa isinii kenna. Tole silas dubbadheera anaaf gamtaan namoota garaagaraati. Anumti mataan kootuun gamtaa argee waan ardiin jiru waan baay'een qabaa. Garuu hojii akkasii gaafa hojjettu namaaf hojjetta miti odeessiidhaaf hojjetta. Isaan biraatii deebiinsii kennamu akkata isaan itti hojii sana simatan immoo hojicha milkoofteetta milkoofnee waan jedhu isaatu agarsiisa. Fudhatama isaan biratti argatee hammam akka jaallatan nutti himanii hojii akkasiidhuma qabaachuu isaaniitti waan akkasitti daawwatan qabaachuu isaaniitti akka boonan gaafa sitti himan immoo akka milkoofte wayitu sitti argama. Daawwachuu keessaniif jaallachuu keessaniif galata guddaa qabdu baay'ee galata guddaa qabdu ulfaadhaa. Akkaataa sanitti hojii sana simattan immoo gaafa isin nutti agarsiistan immoo gammachuun keenya daangaa hin qabu. Kanaaf baay'ee galateeffatamuu qabu baay'ee. Hojiin kunis milkaa'eera jedhee akkan yaadu kan na godhu isa kanadha. Eessa yoo dhatte amma iddoo mati hin eegne fa'itti namoota hin eegne fa'irraati deebiin ati dhageessu waan ajaa'ibaati. Namoota gurguddaa umuriidhaan deemanii isayyuu akkaataan ittiin hojjenneen ala aangilii kan biraadhaan ilaalanii gaafa isaan sitti himanii
hojiin kun gaariirra akka jiru fudhatama qabaachuu isaa dhiibbaa gaarii uumaa jiraachuu isaa agarsiisa waan ta'eef galatoomaa guddaa jechuun barbaada. Thank you Miki. Abdi. Suma miikiin jedhee dhagaa odeessiin hojichis wal fakkaataa odeessinis tokkuma waan ta'eef akkuma inni jedhe jaalalli uummataatis nagarta waan ta'eef baay'ee amma hedduun olidha. Hojicha akkasitti jaallattanii jaalala hojiirra darbee immoo nuun amma akka maatiitti nu ilaalu baay'een yoo amma harmootii faan gaafa see arganii gaafa TV bana yeroo hundumaa waan see arganii fi akkuma waan itti mucaa isaanii taatee mana isaanii keessa wajjin jirtutti si ilaalu jaalalli isaanis agarsiisanis akkasuma sanadha. Isa kanaaf baay'ee ulfaadha galatoomaa. Milkaa'ina hojichaa mallattoon milkaa'ina hojichaa tokko akkasitti odeessiin jaallachuu isaadha waan ta'eef hojicha jaallachuu keessanii fi lafatti gaafa nu agartanis immoo jaalala nutti agarsiiftaniif ulfaadha galatoomaa jechuudha. Yaada baay'ee gaarii nu kaastanii Miki Abdii galanni keenya guddaadha poodkaastii keenya irratti yeroo waan waliin dabarsitaniif ulfaadha hojii keessatti jabaadha egaa hojiin hojjechaa jirra waaqayyoon nu gargaare immoo kutaawwan hafan xumurree kan siisinicha fennee yoo itti fufnees yookaan immoo achirratti soo xumurre immoo yeroo gaarii immoo irra deebinee hojiin hin qabaanna namoota hojii keessatti ciccimuudha dhugaa dubbachuu fi kanaaf baay'ee isinitti boonnaa jabaadha sirriitti gamtaa ta'uu keef galata guddaa qabda. Gamtaa san imaajinii goon warri dudduubaa gamtaa gochuu keef thank you gaazexeessaa nu gochuu keetii fi galata qabna yeroo gaarii dabarsinee ulfaadha. Thank you. Kabajamtoota daawwattoota keenya daawwachaa kan turtan qophii keenya kalaqan poodkaastiidha. Qophiin irraaf qabnu kana fakkaata ture waan nu daawwattaniif galata qabdu. Qophiin keenya xumuramee jira. Gara dhumaatti garuu namoonni seenaa ajaa'ibaa qabdan waan baay'ee irra kan dabartan jireenya keessan keessatti chaalenjiin si mudatee isa san immoo akkaataa ittiin dabartan namoota an biraadhaaf qooduu namoonni barbaadan yoo jiraatanii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa nu bilbilaa dhuftanii namoota an biraatiif muuxannoo keessan irraa kan qooddan ta'a. Sagantaa keenya irraa kana fakkaata ture. Haga torbeetti torbee gaarii qabaadhaa fayyaa ta'a. Waan dhuftaniif ulfaadha. Miki Abdisha. Thank you.